qaba namni bakka nan argine kanatti deemuu qaba. Okinaan of ajjeesuun qaba bakka hin taane bakka jiruun. Ajjeesuudhaaf Ani jiruun naan taane bakka. Wow. Naani maallaqa kiyya naa ergi ji'a sadiif boqa. Namoonni baay'een anaaf Sumayyaan akka wal lollu yookiin immoo akka wal jibbinuuf wantoota baay'ee jechaa jirtanii. Anaan dhuftanii waan baay'ee jettu, isheedhaan haxxanii waan baay'ee jettu. Akkasumaan xaartu malee aniif Sumayyaan wal hin dhabnu jettee ayyuun. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii annagaa kooti galata rabbii jiruuf jireenya akkam ana biroon hundinuu gaariidha. Galata isaa isin birarree akka gaarii ta'uu abdiin qaba rabbiin biraa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Hunda keessaniifuu egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee ayyuutirraa dhageenyetti yookiin immoo viidiyoo ishee dhaggeeffannetti jechuudha. Akkasumaan xaartanii malee aniif Sumayyaan wal hin dhabnu. Namni kamiyyuu gaafa wal dhabu yookiin immoo wal jibba jedhamu namni kamuu wal hin jibbu. Maal akka wal irraa jibbu baradhaadha jette. Maalni wanti namni wal irraa jibbu gocha namni sun godhuu fi amaloota namni sun of keessatti qabateetiin jiru nama sanarraa jibbuudha malee nama sana namummaa nama sanaa jibbuu miti. Yeroo baay'ee waan kana nan dubbadha. Isuma dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Yeroo baay'ee waan kana nan dubbadha. Ayyuudhaan nuti jibbineetii miti. Waan ishii keessa jiruuf namummaa keessa ishiitii wantoota keessa ishiitii burqu hojii ishiin hojjettu jechoota ishiin jettu irraa jibbina malee namummaa ishiitiif ishii hin jibbinu jechaatiin hin ture. Akkasuma maarree isheen illee haaluma sanaan har'a Sumayyaa hin jibbus nan jibbitus jette jechuudha. Qurxii jirtu himte. Qurxii jirtu himte jechuudha. Akkasuma immoo jireenyi baay'ee natti ulfaattee jirti. Biyya lafaa kanarratti wantoota hunda laalaa, wantoota hunda dhagaa, wantoota hunda koomentii nama meeqaa laalaa jiraachuun na jibbisiisee jira. Kanaafiyyuu maal ta'uun qaba gara biyya biraatti deemee bakka koomentii arguu hin dandeenyetti bakka namni tokkoyyuu na arguu hin dandeenyetti deemee jiraachuu naaf wayya kan jettu murteeffattee yookiin immoo yaada kana qabatteetiin akka jirtu dubbataatii jirti. Akkasuma maarree Iyyaasuutti illee dawwaltee Iyyaasuu faana akkasittiin wajjin haasa'aatii turte. Iyyaasuun immoo lakkii yaa buleettii koo waan akkana kana irraa dhaabadhu waan akkasiititti yaada akkasii sammuu kee keessatti hin galfatini. Yaada akkasii keessa keetti hin yaadini. Obboleessi keenya Sa'idoonii ganaa si wajjin umurii dheeraa jiraatee ilmaan sirraa horee wajjiniin akka waan babbareedaa waan gaarii jireenya bareedduu wajjiniin jiraattan yaadaa jira malee waan kana yaadatii hin jiru. Yaada kana akkamitti of keessatti yaaddaati kan jedhu isheetti dubbataatii ture jechuudha. Akkuma dhageenyetti egaa Iyyaasuus rabbii isaa eebbisuutii yaada babbareedduu kennee fi bakka abbaan manaa ishee hin jirretti ishee jajjabeessee yookaan immoo jireenyi nattaaftu ofin ajjeesaa waan akkasii jechaati jechuudha kan isheen turte. Lakkii lubbuu keessa ofin ajjeesiniiti. Egaa Sa'iidoo si faana jireenya gara fuulduraatti jiraachuudhaaf yaada guddaa waan qabudha waan ta'eef ati waan kana ofirratti yaadini waan kanallee hin jedhin kan jedhu akka ishee waan kana hin dubbannee fi akka isheen yaada kana keessa isheetti yaadne akkasuma immoo gara biraatti illee nan imala isa jettee imala kanallee akka isheen dhaabduuf gorsa baay'ee isheedhaaf kennaafii ture. Haadha kee wajjiniin jiraadhu wanti barbaachisu isaan waliin haasa'ii isaa wajjiniin yaada kee jijjiirradhu hanga Sa'iidoon dhufutti. Tarii immoo inni achi tura yoo ta'e haalota jiru hundumaa mijeeffadhuuti waraqaa eenyummaa kee baafadhu paaspoortii siifan baasatii bakka inni jirutti isa bira dhaqxa malee gara biraa deemuun hin danda'amu jechuudhaan yaada bareedduu takka isheedhaaf kennee isheellee tasgabbeessee isheen illee immoo ergasii deebitee ofitti gammaddee bagan Iyyaasuudhuma kanaa of biraa qabaadhee bakka abbaan manaa koo hin jirretti na jajjabeessee raawwatee yaada keessa kootti yaada gadhee yaada fokkisaa keessa kootti dhufee gorsaan akka obboleessatti na bira dhaabatee na deebisaatii jira bagan isa of biraa qabaadhe kan jettu hedduu takka itti gammaddee isa galateeffataa akka turte harkaatii tulle jechuudha. Marree ayyuun kana dura Iyyaasuu jibbitee waan baay'ee jechaani turte waa baay'ee godhaa turte ilkaansaa jiraate cabsitee jirti wanti isheen hin godhin tokkollee hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee mucaan kun gaafa sanaa
namummaa isaa jibbiteetii miti gocha inni godhuu fi hojii inni hojjetaa jiru yookiin immoo wantoota inni gaaf sana dhaqee raawwatee ishee faana haasaa ishee faana inni haasa'ee fi waan guyyaa sana inni hojjete isarraa jibbitee raawwattee waan sana gootee waan sana immoo keessa deebitee ofitti gaabbitee raawwattee dhiifamas gaafatteetii jirti. haa ta'u malee ammallee immoo Sumayyaanii hojjechaan ani jedhu yookiin immoo afaaniin ani dubbadhu kana qooqan ani dubbadhu kana narraa hin dhageettu hin beektu. Garuu namoonni baay'een ishee dhaqanii raawwatanii waan biraa jechuu ni danda'u. Ani immoo yeroo isheen viidiyoo raashin gootee narratti hojjettu waan isheen jettu nan dhagaa waan ta'eef ana fakkaatee natti hin mul'atu. Tarii odoon amma ani akkuma isheen narratti raashin gootee hojjettu kana raashin godhee ishee irratti hojjedhee osoon ishee irratti hin hojjetin iyyuu waa baay'ee achi dhaqanii raawwatanii ayyuun kana taate ayyuun kana siin jette ayyuun akkasiin jette ayyuun akkasi goote jedhaanii jiru. Osoon immoo ani raashin godhee akkasittiin akkuma isheen irratti hojjettu kanatti anis irratti hojjedhee waan ani jedhe dhiisanii waan biraa jechuu ni danda'u. Ani immoo waan isheen haasa'aa jirtu kana nan dhagaa waan ta'eef oduma naan jedhaniyyuu waan ana ofii kootiif dhaga'uu fi fakkaatee iyyuu natti mul'atu. Isheen immoo waan kana waan jecha kana yookiin immoo qooqaa kana waan hin beekneefu yoo namni waan namni jedheen sana waan nama isaan jedhanii sana fudhachuu dandeessi jettee dubbataatii turte jechuudha. Haa ta'u malee Sumayyaan afaan Oromoo hin dhageessi dubbachuu dandeenye malee hin dhageessi jechuudha. Yeroo baay'ee yommuu Yamaniin keessa jiranitti yeroo isaan Saidoo wajjiniin haasa'anii yeroo isaan diraamaa garaagaraa innaa hojjetanii afaan Oromootiin muraasa isaa dubbataatii turte jechuudha. Haa ta'u malee immoo akka afaan Oromoo dubbachuun ishee dhiba malee dhageettu durumayyuu hin beekna jechuudha. Ishiin illee dubbatteetii turte namoonni baay'eenis immoo akkasiin afaan Oromoo dubbachuuti si dhiba malee dhageessuu hundi kennaa ni beeknaa jechuudha. Kanaafuu ayyuutiyyaa kanaaf jettee hin sodaatinii Sumayyaan afaan Oromoo dubbachuu dadhabdii malee ni dhageessi isin jechuu barbaade kanani. Ammas immoo yaadni ati qabatteetii dhuftee amma bultu jijjiiramaatii deemtaa ammuma egaa umuriin keessa dabalaatii deemu yaadni si galaatii deema natti fakkaata. Amma bultu jijjiiramaatii deemtaa haaluma kanaan jijjiirama kana qabadhutu itti fufiisiin jedha. Jireenyi kan keessa akkasuma immoo gaalli keessa akkasuma immoo nama faana walii galtee qabaachuullee gaafa amala kee bareeffatte gaafa amala kee sireeffatte nama kam faana iyyuu jiraachuu dandeessa. Sumayyaa miti nama kam faana iyyuu jiraachuu dandeessa jechuudha. Akkasuma Sumayyaanis hammina kee takkaa dubbatteetii hin beektu. Haa ta'u malee immoo wantoonni isin irratti dubbattu yoo jiraate maaliif akkana gooti maaf akkas taati kan jedhu tokko yoo ta'e malee ayyuun kana taate ayyuun sana goote ayyuun kana qurxite ayyuun kana cabsite ayyuun kana jaamsite jettee wanti siin dubbattu hin jiru jechuudha. Sumayyaanis sirraa dhimma hin qabdu isin kana taa'anii jirtu Saidoo faanadha abbaa manaa ishii faanadha jechuudha. So haa ta'u malee immoo wantoonni ati kana dura dabarsitee wantoonni ati kana dura gochaatii turte hundinuuyyuu nama dubbisuudha waan ta'eef immoo waan kana dura darbirratti namoonni baay'een dubbatameetii jira. Isii miti Sumayyaa mitiiti kamiyyuu jechuudha nutis dubbanneetii jirra. Namni irraa hin dubbatin hin jiru jechuudha. Namni sirraa hin dubbatin illee hin jiru. Haa ta'u malee immoo waan sana keessa dabarteetii har'a as geessee atiyyuu jijjiirama argisiisaa jirta. Haaluma kanaan itti fufisiin jenna. Egaa Saidoo keessa rabbi nagaadhaan gara biyyaatti siif haa deebisu isiniif haa deebisu siifillee Sumayyaadhaaf illeedha. Egaa waan jiru hundumaayyuu rabbi furmaata keessa isiniif haa fidu isiniin jedha. Namoonni haaraan akka carraatee gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Namoonni maatii koo taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessa. Namoonni haaraan dhuftanis jalqaba isaa like gochuudhaan jalqaba itti aansatti immoo subscribe godhaadha. Subscribe irratti aansuudhaan yoo isinitti tole viidiyoo kana share gochuudhaan namoota baay'ee biraa akka ga'uunaaf taasisan isiniin jedha. Kan hunda waan gootaniif guddaa galatoomaa hanga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaarii isiniif hawwina.